Kapan biyya bal'aa kan nagaan kaleessa Intala siyaasaa fi Oromiyaa miidiyaalee sun amma yeroo ammaa kana gargar seenuu waan jiru taa bakka jirtanitti taa please kunis isa muummee taa bakka jirtu taa intala siyaasaa fi isin rawa mana ini kan jauh tapi to kola makasin kola wae egaa akkuma Minnesota jenne qabsoo
finiina qabsoo diddaa gabrummaa ummanni keenya waggaa 50 ol godhaa tureen keessattuu immoo waggoota muraasa isaanaa kana keessatti hoogganummaa qeerroo qindeessummaa qeerroo keessatti ummanni keenya falmaa cimaa godhee jijjiirama fideen Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti xiqqaattus akka barbaannetti ifaa guddaa ta'uu baattus jijjiiramni dhufee jira. Ce'umsa kanaanis ummanni keenya abdii horate haala jiru biyyatti galee ka biyya jirus wal keessa yaa'ee garummaa waggaa 150 nurraa dhaabbatte keessa sadarkaa abdachuu keessa seenee ture. Haa ta'u immoo dogongora tarsiimoo hooggansaa uumameen Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti yeroo ammaatti abdii guddaan uummata keenya keessatti uumamee ture sun abdiif hawwiin ummanni keenya biyyaa fi hoggana isaa irraa qabaachaa ture sun mamii keessa itti galee ifti mul'ataa turte sun dinimiisuu eegaltee jijjiiramni jiru kun karaarraa butame immoo garam dhaqee sadarkaa jamura keenya irra jechuudha. Nageenyi Oromiyaa keessaa fi Itoophiyaa keessa jiru yaala yaaddechaa keessa seenurraa kan ka'e diinagdeen keenyas hawaasummaan keenyas sadarkaa itti miidhame keessa waan jiruuf dogongora kanarraa hooggansi keenya akka deebi'u hooggansi jijjiiramaa dogongora irra seenarraa akka jijjiiramu gorsaanis hasaasiinis lallabaanis waywaannee bu'aa barbaachisuu fi hawwine arguu waan hin dandeenyeef cinaa teenyee moggaa teenyee lallaburra kallattiidhaan itti seennee hojjannee agarsiisuun nuun mala kan jedhuun filannoo kana seenuudhaan murteessinee jechuudha. Sababni guddaan filannoo itti seenne bu'aa qabsoo Oromoo kan ta'e jijjiirama kana ce'umsa gara dimokiraasiitti godhaa jirru kana firii waggaa 50 kana walitti qabuudhaaf filannoon itti aanu kun barbaachisaa waan ta'eef filannoo kana keessa sagaleen uummata keenya sagaleen uummata cunqurfamaa akka Oromoo hundumaatu bifa roga qabuun bifa qindaa'ee bifa tarsiimaa ta'een akka dhaggeeffatamuuf jecha filannoo kana keessatti hirmaachuu murteessine keessattuu yeroo ammaa kana keessatti yeroo qabsoo waggaa 50 booda walqixxummaan sabaaf sablammootaa dhufee sabaaf sablammoonni walqixxummaadhaan qeeramni kenneemuu fi bulfatanii biyya rabbi waliin kenneef waliin bulfatan sirna federaalizimii dhiiga uummata keenyaatiin dhufe beekumsa hayyoota keenyaatiin ijaarame yeroo silaa itti gabbisuu qabnu yeroo silaa hidda qabsiisuu qabnu warreen olaantummaa kaleessaa deebisuu barbaadan warreen akka nugusoota kaleessaa ta'uuf hawwii qaban sirna federaalizimii kanarratti dhiibbaa godhaa waan jiraniif diimuun shira xaxaa waan jiraniif shira san immoo teenyee laaluu waan hin barbaanneef filannoo kana keessatti dura dhaabbachuudhaan murteessine jechuudha. Filannoo kana keessatti afaan qofaan namoota muraasaan galatti seennuu miti. Filannoo kana keessatti warra taayidaarra jiru mormuudhaaf warra faallaa keenya dhaabbatu faallaa dhaabbachuu qabaaf osoo hin ta'in ejjennoo ilaalcha imaammata tarsiimoo biyya san ceesisuu danda'u qabsoo hangammaa godhamte firiitti buusuu danda'u lafa keenya kan ammoo namoota muraasaan osoo hin ta'in hayyuu beekaa saba qaroo saba keenyaatii fi qaroo biyyoo uummattoota naannoo keenyaa hunda gurmeessine sadarkaa olaanaan siyaasaa biyya sanii ceesisuudhaaf qophii keenya xumurree deemaa jirra jechuudha. Bakkoota deeme hunda keessatti Minnesota irraa kaasee hanga Munich kaleessaatti gaafiin isin keessaa ka'aa ture jiru. Kunis filannoo jettanii jirtanii nama hawwata. Biyya faranjii keessa jirra agarree jirra. Garuu biyya keenya san keessatti dhugatti filannoon kun ni godhamaayi. Filannoon akka beessaa ta'uu danda'aayi. Akkamitti injifachuu deemtan kan jedhu gaafilee ta'ee jiru. Kanaaf yeroo gabaabaa fudhadhee ibsuun barbaada. Adeemsa kana keessatti adeemsa qabsoo uummanni keenya dhiigaan fide kana wareegama kakkaadhaan dhufe kana filannootti seennee mootummaa uummataa mootummaa qubaan filame harkaan filame mootummaa sabni keenyaaf sabni cunqurfamaan
gadi jaaru ka gubbaan irratti gadi ergamu osoo hin ta'in ka jala ol jaarran dubbatu jaaru kanarratti warri abbaa irree ta'uu barbaaduu fi warri sirna kaleessaa deebisuu barbaadu karaa kamiin nu jalaa danqarsuu danda'ani karaa kamiin gubuutti uumuu danda'an kan jedhu qabxii afran tokko isin ibsuun barbaada. Inni dura tooftaan abbootii irreetii tooftaan cunqursitoota yeroo hunda inni dura qoqqoodanii bituu ummata mootuu. Kanaaf ummata keenyas maas kan jedhanii fi hoggansa keenyas qooduudha tarsii murtaa'ee dura already yaalaa jiru. Garuu hoggansi ummata Oromootti amantaa qabu. Hoggansi garaadhaaf osoo hin ta'in gaara ummata keenya irratti kaasuudhaaf seenu. Hoggansi imaanaa gootota biraa qubanii nyaachuu hin barbaanne yeroo kana keessatti hin qoqqoodamu, hin kadaadamu, kanarraayis hin maqu jechuudha. Hoggansa keenya caalaa garuu ummata keenya gosaan amantiidhaan naannoon sabaaf sablammiidhaan walitti buusuudhaan dadhabsiisuu barbaadu. Imaanaan guddaan anas kennee deemuu barbaadu ummata keenya biyya alaa jiruuf imaanaan guddaan tagama hoggansa keenya tokkummaadhaan waliin deemuudhaaf ani imaanaa sirraa furan kana hin shakkinaa. Imaanaan anasitti kennu garuu wal qoqqoodanii qilleensa ol keessa seensiftanii naggaadee chirichaaroo addaan isin qoodee umrii dheereffachuu barbaadu. Oromoo qoqqoodee alagatti maxxanee isin dhiituu barbaadu cinaa dhaabbattanii yoo isin qoodamtan nu dadhabsiiftan jechuudha. Tokkummaa keessan akka hin sattan isin too'ee waan hin barbaadu. Tooftaan biraa diinagdee harkaa qabanii ka maqaa ummata keenyatiin bakkoota adda addaa irraa liqeeffatanii fi kadhatanii argatanii nama keenya bitachuudha. Hoggansa bitachuudha. Oromoon amma bakka hoggana bitamaan qabaatu. Oromoon warri kalee gurgurameeyyuu warri kalee sobameeyyuu kan ofitti ummata ofitti yeroo galaa jiru kanatti hoggansi maallaqaanis taatee fedhii biraatiin bitamee olaantummaa alagaan nurratti deebisu amma booda hin jiraatu akka jiraatu sin hayyamu jechuudha. Tooftaan biraa ammarraa eegalanii ittiin deeman maali? Hoggansa Oromoo ol bayaa jiru. Aanarraa hamma federaalaatti dorgommii kana keessa seenu maqaa balleessu. Olola irratti oofu. Olola baay'ee sirratan. Dhugaa asirratti himna. Mataan banna malee maqaa banna jenne maqaan xureessa jenne dhugaa teessa dhugaa ummata kana abadan dabarsinee abbootii irreetii fi nyaabaaf hin laannu. Wanni biraa tooftaan biraa isaan filannoo kana waliin dahanii sirna abbaa irree ittiin jaaruu hawwanii sirna nugusoota itti nurra deebisuu barbaadanii ka biraa ka amma eegalanii jiran doorsisuu. Sin ajjeefna, biyyaa isin baafna, ilmootee macalaafna, sodaachisuu. Warri nu sodaachisuu barbaadu jaakketa baafatee sodaachisa malee nu sodaachisuu barbaadu. Hoggansi Oromoo ija babaasanii doorsifamu. Qawwee qacar godhanii doorsifamu. Maqaa si balleessinaan doorsifamu. Faranjitti si wanjallaan doorsifamu Oromiyaa keessa hin jiru amma booda. Nu qoqqooduu yoo dadhaban nu bituudhaaf gatii yoo itti ol kaale maqaa nu balleessuun xuriin isaan darban nutti maxxanuu yoo dide nu doorsisanii galibsachuu yoo dadhabanne gara ajjeechatti deemu.
gara ajjeechatti deemu. Lubbuun gaafa dhalate duutu. Kanuu caalu kumaatamatu wareegama. Kanaafuu firaafis alagaafis ummata Oromoo fi ummata Itoophiyaa kaaniifis ummata biyyoota ollaatiif ka addunyaatiifis wanni ani hooggansa Oromoo bakka bu'ee dubbachuu mirkaneessuu barbaadu ajjeesan daaraa nu godhu malee lafarraa nu dhabamsiisu malee filannoo kanatti ummanni keenya mootummaa isaa ta'u filachuu sirna isaa ta'u gadi dhaabuurra kan deebiitu wal deebisuu jiru. Shanyii biyya gosa biyya lafarraa dhabamsiisan malee hoggana Oromoo hunda dhuma malee filannoo kana haduutti dhiibu. Filannoon kun yeroo amma irra jirru kun lafatti dhumna Oromoo. Kumaatama itti wareegneeti. Nugusoota isaan faarsan san qabsoodhaaf lamaan geenyeeti kan finne gara deemuu qaban. Ilmaan Oromoo adda isaa duruurra hanga qeerroo galeessan waaqoo guutuurra hanga qarreef qeerroo deengaddaatitti tarree galanii kan wareegaman kan qabsa'an sirna naftanyaa sirna dullootaa wal deebisuu osoo hin ta'in sirna abbaa irree ijaaruu osoo hin ta'in sirna dimokiraasii sirna gadaa gadi dhaabanii wal qixxummaadhaan wal kabaajaadhaan walii fi wallaa wajjin jiraachuudhaaf akkasuma akkasii. Abbaan Oromiyaa dimokiraatota keessatti haayini ummatoota eegame keessatti kan wal dorgomanii keenya ni dhiyeesse imaammata keenya ni dhiyeesse dhugaa keenya ni dhiyeesse ummanni keenya keessaa laalee ni filata yoo boonne murtii ummata keenyaa ni fudhatu yoo inni badde mootummaa waadaa galle kan dimokiraataa ta'e kan federaalawaa ta'e Oromiyaa fi Itoophiyaatti illee ni ijaarra jechuudha. Kanaa miti jaani qoqqootuudhaan hatuudhaan ajjeetuudhaan sirna abbaa irree ijaarra warra jedhanii hawwan sirna dullachaa deemne jedhanii warra hawwan ummata keenya isin qabannee tokkummaadhaan dura ejjannee immoo ni injifanna. Wanni jala ulee waan akkasitti machuu barbaada. Wanni ani jala ulee jabeessee isinitti barbaada. Bakka kanarraa utuba deebinaan qilee hamuu hafuun daaraa taana. Kanarraa of baraarsuudhaaf isinirraa tokkummaa deeggarsa kadhannaa rabbii eeggan nurraa immoo tarsiimoo baasu tokkummaa hooggansaa cimsu murannoo kutannaa gara fuulduraa deemuu barbaachisa. Kaleessas sirna wayyaanee ka waggaa 50 kontiraata nu fudhate nu simbiraa miti nu buutan jechaa ture. Akka simbira biikuutitti gadi buufnee agarsiisuu dandeenyee jira. Har'a dhiyoo taate warra abbaa irree ta'uu barbaadus miila sakaan. Warra sirna dullachaa, sirna duudaalaa, sirna cunqursitoota nurratti deebisuu barbaadus hawwiin isaanii cabbii ta'ee baqee akka dhufu ijaa isaanii duratti agarsiisnaa kuni waadaadha. Waadaa keenya immoo wajjin isa agarsiisnaa galatoomaa nagaanaa tura. Yeroo takka gaggeessuu hin deemnu waan ajaa'ibaa
ajaa'ibaati. Ijoolleen qarree qeerroo lamaanuu bakka buunee ijoolleen qarree biyya kanaa ijoolleen biraa kennaa jawaarii qabna. Osoo inni teessoon irra taa'ee nu jalaa hafuuran baafatan kennaa keenya kana wajjin hafuura haa baafatu. Kennaa kennaaf jedhanii bilisummaa Ogaddoo fi Hawwii Muhammad garanti dhuftanii wanta Hamilee nuti maqaate ijoollee kana Hamilee itti godhaa. Badhaasa itti aanu Hawwii irraayi Hawwii Muhammad irraa. Kaitaanu Hawwii Muhammad irraayi. Baluudhaaf mee maaliyoon isaa jedhaa jiranii obbo Jawaan. Wow. Harka kadeeman qabaatiin deebisee itti hojjetu jiru jechuudha. Galatooma obbo Jawaar gara waltajjiitti gara teessuma isaanii turuusi madda galatooma toora bulaa jirtanii. Galatooma bakka hojjetanitti dhuftoota bakka jirtanitti ta'a.